maatii keetti of hin gatin. Ijoollee baay'ee jira asirraa galanii waan ittiin saamunaa bitatan dhabanii yeroo isaan itti imimmaan isaanii buusantu jira. Asirraa galanii buukiin qaban duraaniin buukiin qaban maatii irratti obboleessa irratti abbaa irratti galchaa turan. Gaafa isaan galan sumuuniin takka waan itti kennamu hin jiru. Yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaatti galte kan barandaatti gatamtu yeroo baay'ee kan nama taraa taate sammuun ishee darbu shamarran biyya Arabaatti galte. Maaliif waggaa 5 waggaa 7 hojjettee duddaa cittee umurii ishee fixattee galti. Raawwatii laawurakaat ashamaa kabajamtoota hordoftoota kee akkamnaa jirtu waa'ee haala biyyaa irratti yaada tokko waan wajjin haasa'u jira jechuudha. Akkuma beekamu namoonni baay'een kan biyya galuu of sodaatanii jirantu jiru. Yoon galee akkamittiin jiraadha, akkamittiin hojii uummadha, anoo birrii gaa hin qabu, jireenyi koo akkam ta'a, kan kana yaaddoon dhiphatanii biyya galuu sodaatanii abdii kutatanii jiran illee ni jiru. Akkasuma irra hedduun namaa immoo jechuudha osoonni waggaa 7-8 as keessa taabee jireenya isaa jijjiiru, jireenya maatii isaa jijjiiruuf taabu wanti isaa milkaa'es hin jiru. Kaan immoo maatiin haadhaaf abbaan gara gandaa kiraa irraa deeman ni jiru jechuudha. Oddoo biyya namaa kana keessa taabanii. Kun immoo baay'ee ulfaataadha. Qalbiin namaa cabee afaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa isin warri biyya namaa jirtan obboleessa koo, obboleettii koo, abbaa koo, haadha koo, fira koo jettu miti. Gaafa isin galtan keessummaan keessan haga torbee 1-2 bichiidha. Isaa achitti namni bishaan buusee isinitti kennu hin jiru. Namaaf hin dhiphatina, namaaf hin taabina. Akkasuma waa'ee jireenya biyyaarraa, waa'ee qaala'insa biyyaarraa namoonni hedduun sodaatanii jiran. Haalli jireenya biyya keenyaa dhugumaan dhibbaan dhibbatti jijjiirameera kan jedhuuf jijjiirameera. Jireenyi nama yaaddessa, ulfaachuus danda'a. Garuu hin yaadda'ina. Wanti isiniin jechuu barbaadu inni guddaan warroonni carraa galtanii deebi'uu qabdan filiist galaa of ilaala. Maaliif waan baay'eetu isiniif galaa jechuudha. Waan waggaa 5 keessatti hojjechuu dadhabdan waggaa 2-3 keessatti hojjettanii milkooftu jechuudha. Gaafa galtanii waan baay'ee of ilaaltu, qormaata hedduu qoramtu, hojii mana isinii ta'a gaafas deebitan. Kanaafuu yoo galtanii akkasuma haadha keessan, maatii keessan gizee tokko laaltanii amma kana yaaddoon isiniin dhiphisu, amma kana yaadumsaan biyyaa isiniin dhiphisu. Keessumaa biyya namaa kana keessatti haalli namaa mijata taanaan, waraqaa ayyamaan argatu taanaan, waraqaa ayyamaa yoo dhabanis nama jaallatan tokko wajjin bultii ijaarrachuu yookiin walitti dhufeenyaan waliin jiraachuu ni danda'ama taanaan wanti biyya nama yaachisu maalidha? Akka kooti maaliif jireenya biyya keenyaallee jireenya biyya hambaan wanta akka waliin caalu qaala'insi jireenyaa uumnaan oli waanan jedhee isinitti immoo hin qabu. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa biyya namaayyuu wayya anaaf dhugaa rabbi amma dur biyya hambaa jedheetiin biyya namaa komadha ergan galee argee dhufe jechuudha. Biyya namaa kanayyuu haga ga'u hin jiru jedheetiin yaada jechuudha. Biyya keenya keessatti wanti hundu birrii ta'ee jira. Akkuma biyya namaati ni beekama. Garuu ati raftee kaatee yoomin maatii koo arga, yoomin haadha koo ijaan arga, yoomin fira koo ijaan arga jetta miti. Firri kee, haaliin kee, obbolaan kee kan isaan si keessummeessan haga torbee tokkooti. Yoo baay'eetti haga torbee tokkooti. Isaa achitti namni bishaan buusee sitti kennu hin jiru. Erga biyyarraa baane nuti jechuudha. Wanti namni ittiin nu jaallatu yoo nu qarshii qabaanne, yoo nu nama gargaarre, yoo nuni nama sana, nama nutti siqe sana waa gargaaruu hin dandeenya ta'e bichitti jaallatamna. Firri kee inni tas teessee, obbolaan kee inni tas teessee gargaaraa turte gaafa ati galtillee gargaarsuma sirraa eeggata. Nagayraan hin jiru. Akkasuma ati galtee isaan irra torbee 1-2 teessa taanaan sammuu keessi dhukkuba. Boqonnaa dhabda. Ofii makeetii yoomin isaan irraa bahaa jetta. Maaliif? Harki kee hojii hojjetee bare, sammuun kee hojii hojjettee barte. Kanaafuu yoo bultii qabaatte gara bultii keetitti deemta. Yoo hojii qabaatte gara hojii keetti. Yoo biyya namaa deebute gara biyya namaa deebita. Sammuun keessi hin boqotu jechuudha. Yoo birrii of harkaa qabaatte kanatu hojii uummachuu dandeessu. Kanaafuu waan qabnu sirriitti nu fayyada. Waan qabnu qabachuun sirriitti nu barbaachisa. Namoonni hedduun keenya shawwadamne jira, nyaatamne jira. Waggaa 5 hojjenne ofii waan qabnu, maatiin jijjiiraman qabanii, umurii keenya biyya namaatti gubnee jira jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kee filiis arras taate boris jireenyis qaala'ee jira. Waan qabdan sirriitti jabeeffadhaa. Gaafa isin galtan maatiin keessanii keessummaan isaan isin jaallatan torbee tokko isaa achitti namni bishaan buusee sitti kennu jiru. Maaliif hundumtuu gara hojii isaatii deema. Hundumtuu gara ajandaa mataa isaatii waan ittiin jireenya isaa ooffatu bira deema jechuudha. Ati namni taa'ee si keessummeessu hin jiru.
Yoo hojjettee of harkaa qabaatte deemtee ittiin hojii takka banachuu dandeessa. Yoo bultii qabaatte gara bultii keetii deemu, gara biyya namaa deebi'u. Kana bichittiitu sammuu kee boqochiisa. Biyya galtee ji'a tokko lamaatti dandeessee maatii kee irraan teessu. Amma rafnee kaanus teenyee kaanus maatii yoomin maatii arga. Galanii osoo haadha ofii ijaan arganii deebi'anii wanti biyya si yaachisu hin jiru. Anama waa'een biyya sammuu koo keessaa dileetii ta'ee jira. Maaliif galata rabbi haadha kiyyaa akka yaadu argeen jira. Kanaaf jireenyuma kiyyaan itti uffadhaa jechuudha. Warri nama jaallattanii wajjin wal bira jirtanii warri nama jaallattanii wajjin wal bira jiraatanii bultii ijaarrachuu dandeessan bakka siniif ga'a. Jireenya kanarraan jiru galtanii osoo carraa qabaannaan maatii keessan ilaaltanii haala biyya keessaa ilaaltanii deebitanii kanuma jechuudha jireenyi. So kanaaf haalli jireenya biyya keessaa ciccimee jira, ulfaatee jira. Yeroo ammaa kanatti nan dhabee namni si beeku hin jiru. Yoo ati maatii kee irratti galtee dhukkubsatte haalli kee keessaa namni bireet akkasitti baasuu barbaadu hin jiru. Maaliif hojjetachaa turte jedhu qabdi jedhu. Yoo ati nan dhabee jette abadan namni si amanu hin jiru jechuudha. Kanaafuu of ilaala as teessanii obboleessa koo obboleettii koo maarree koo maariyyee koo bakka hundumtu jireenya mataa isaatii haga rabbiin irratti jiraachaa jira. Kanaaf ati immoo of ilaali. Waan qabdu of hirkatti qabadhu. Maatii keetti of hin gatin. Ijoollee baay'ee jira. Asirraa galanii waan ittiin saamunaa bitatan dhabanii yeroo isaan ittiin imimmaan isaanii buusantu jira. Asirraa galanii buukiin qaban. Duraaniin buukiin qaban maatii irratti obboleessa irratti abbaa irratti galchaa turan. Gaafa isaan galan sumuuniin takka waan itti kennamu hin jiru. Yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaatti galte kan barandaatti gatamtu. Yeroo baay'ee kan nama taraa taate sammuun ishee darbu shamarran biyya Arabaatti galte. Maaliif waggaa 5 waggaa 7 hojjettee duddaa cittee umurii ishee fixattee galti. Gaafa isheen galtu maatiin waan isheen qabdu kana isheef hin kahan. Isheen buukii qabaattee irraan ka'anne kana booddee maaltu jira gaa jireenya ishee of jibbiti. Maatii irraa gadi baatee lafa itti sammuu ishee boqochiiftu hin qabdu. Dhiirri takka illee waggaa 5 biyya namaa hojjettee galte yoo waan tokko hin qabaanne kun faayidaa hin qabdu siin jedha. Faayidaa hin qabdu. Maal godhaan bultii kootti dabala? Maal godhaan jireenya kootti dabala? Of jijjiiruuf jireenyaaf hin taatu. Waa'ee jireenya ishee yaaddu mataan qabdu dhiirri takka illee jechuudha. Garuu yoo ati waan muraasaa taatu haga takka of hirkaa qabaatte tarii walitti dabalannee wajjin jireenya keenya jijjiirra kan jedhuuf sitti dhufuu danda'a. Bara kana namni jaallatamu nama waa qabu ta'ee jira. Kanaaf please obboleeyyan kiyyaa sirriitti waan qabdan jabeeffadhaa. Waa'ee jireenya biyya keessa jiraachuu fi hin dhiphatina. Ani dhuguman isinitti hima. Namoonni takka osoo biyya namaa kana keessa jiranii kan maatiin irraa boqotan biyyumatti galuuyyuu abdii kutatanii jiran. Akka wanni sunis isin hin mudanne. Yoo waraqaan qabdan ta'e, yoollee amma waa of hirkaan qabdan ta'e bakka galtanii maatii keessan ilaaltanii yoo feetan biyyuma kanatti deebi'uu dandeessu. Maaliif waggaa 5 hojjettaniitu garuu jijjiiramni takka hin jiru. Ammas teessanii buukii mataa keessaniin qabdan maatii maratti galchaa jirtu. Wanta akka isin fayyadaa hin jiru kun. Ganaa waggaa 2 hojjechuuf karoora qabdu taanaan galtanii buukii mataa keessanii baafattanii lafa jarri isinii binneerra jedhan mana jarri isinii binneerra jedhan yoo ijaan argitanii deebitan waan baay'ee isinii gala. Waan baay'ee tartiiba isinii godhata. So kanaafuu nuti haga ramnee kaanu haga teenyee kaanu yoomin maatii arga yoomin ijaan isaan arga. Kana dhiphanna miti. Keessumummaan keessan yoo baay'eetti torbee tokko torbee 2 isa achitti waan hojjettee of hirkaa qabdu bichifti sammuu kee boqochiisuu dandeessa. Kana keessa waa 3 isiniif qoodeen jira. Kanumaadha yaada qabdan koomentii jala naaf ka'a. Waa'ee haala biyyaa irratti waan isiniif qoodu waa hedduu jira. Waa'ee meeshaalee mana keessaa gatiisaa waan tokko waan an arge waan akka tallaajaa yookiin firiizii